Giddugalli tajaajila dijitaalaa iddoo tokkoo Masoob hojiif mijataa kan ta'e karaa dijitaalawaan lammiileef tajaajila si'ataa kennaa itti quufinsa lammiilee mirkaneessuu irratti argama. Tajaajilli dijitaalaa iddoo tokkoo Addis Masoob bakka hojiif mijataa kan ta'e deddeebii duraan ture kan hambise ta'uu tajaajilamtoonni AMN Plus dubbisee maniiru. በፊት ብዙ መጉላላት ነበረ. Duraan nama deddeebisu turan waan tokko raawwachuuf yeroo kan fudhatu nuffisiisaa ture. Yeroo ammaa kana hunduu jijjiiramee yeroo muraasa daqiiqaa 10 fi 15 hin caalle keessatti wantoonni ani barbaadu iddoo tokkotti argadee xumureen jira. Baay'een itti gammade. ውክልና ለመስጠት ነው እዚህ የመጣሁት. Bakka bu'iinsa kennuuf ganamaan yeroo dhufu hojjettoonni hunduu dursanii bakka isaanii ga'aniiru. Bakka tokkotti yeroo muraasa keessatti tajaajila barbaadu argadheera. Bakki hojii mijataa ta'uu fi ogeeyyiin miira gaarii fi naamusaan na keessummeessaniiru. Baay'ee itti gammadeera. በጣም ጥሩ አገልግሎት ነው ያገኘሁት. Yeroo gabaabaa keessatti tajaajilan barbaade argadheera. Hojjettoonnis hojii isaanii xiyyeeffannoon hojjetu. Adeemsi jiru baay'ee namatti tola. Kenniinsi tajaajilaas ta'e sirni kaffaltii karaa teekinooloojiin taasifamuun hojimaata badaa fi malaamaltummaa kan hir'ise ta'uu simaniiru. ቦታው አሁን ምቹ መሆኑ bakki hojii mijataa ta'uu fi tajaajilli hundi kaameraan deeggaramuun hojimaata badaa fi malaamaltummaa ni hambisa. ሁሉ ነገር በዲጂታል ነው የተከናወነው. Karaa dijitaalanii kan raawwatamu kaffaltiin irraa eegamus karaa dijitaalaniin kaffale gidduu kanatti wantoonni waan biraatti nama geessan hin jiran jechuudha. Adeemsa ifaa fi bilisa ta'e waan uumameef malaamaltummaa xiqqeessa. የአገልግሎቱ አሰጣጥ ሙሉ በሙሉ ወደ ዲጂታል መቀየሩ Tajaajila hundaa gara dijitaalaatti jijjiiruun malaamaltummaa ittisuuf haala mijataa uuma. Sirna iftoominaa fi itti gaafatamummaa mirkaneessuu kan agarsiisudha. Kunis namoonni tajaajila barbaadan akka argatanii fi lammiileen hojimaata kana irratti amantaa akka qabaatan kan taasisudha. Tajaajilli dijitaalaa iddoo tokkoo Addis Masoob bakka hojii mijataa ta'uu fi teekinooloojiin deeggaramuun hojjettoonni karaa haqa qabeessan tajaajila si'ataa akka kennan taasiseera jedhan ogeeyyiin Addis Masoob AMN Plus dubbise. tajaajilli keenya awutoomeetir kan ta'edha. tokkoon sochiin namaa sarviiliyaansiidhaan yookaan immoo kaameraatiin hin to'atama. To'atamuu qofa miti siistemoota nuti amma dizaayin goonee itti fayyadamaa jirru kun siistemoota tajaajila malaamaltummaadhaaf eeyyamamoo ta'an miti. tajaajilli nuti ilaannu dijitaaladha. Abbaan dhimmaa sun tajaajilamee fi kaffaltiin isaas karaa dijitaaladha. Kun kiraa sassaabdummaa aga tokko akka inni salphatu akka inni dhabamsiisu gahee gumaacheera. Waraqaa eenyummeessaa fayyadamuun dabalataan ragaalee jiraattotaa ulaagaa barbaachisan dhugaa ta'uu adda baasuun waliin dhahinsaa fi ragaalee sobaa adda baasuun kan hojjetamaa jiru ta'uu simaniiru. Hojiin nuyi hojjennu naashinaal ID wajjin kan merji ta'edha. Kana qofaa ta'uu hin taane ragaa fuudhaa fi heerumaa irratti namni haadha manaa utuu qabuuti ragaa tajaajila kan hin fuunee argachuu hin danda'u. Ofuma isaafiyyuu dhibba kuteera jechaadha siistamichi. Namni tokko waraqaa eenyummaa tokko qabaatee akka socho'u taasiseera. Kuni hannarraa deebisee gowwoomsa adda addaarraa bilisa taasiseera. Giddugalli tajaajila dijitaalawaa iddoo tokkoo Addis Masoob bakka mijataa kan ta'e dijitaalawaa lammiilee hundaa karaa walqixa ta'een kan tajaajilu itti quufinsa lammiilee kan mirkaneessu hojimaata badaa fi malaamaltummaa kan hambisu ta'us kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dubbachuun isaanii ni yaadatama. ወደ መሶብ አንድ ማዕከል አገልግሎት ስትመጡ ኮምፒውተር ብትችሉ ባትችሉ ስለ ቴክኖሎጂ ዕውቀት ቢኖራችሁ ባይኖራችሁ ሁሉም እኩል የሚገለገልበት ነው። Gara tajaajila dijitaalaa iddoo tokko Addis Masoob yeroo dhuftan dandeettii kompiitaraa qabaattanis qabaachuu baattanis teekinooloojiin beekumsaa qabaattanis qabaachuu baattanis hundi kan walqixa tajaajila argatudha. Daqiiqaa muraasa qofa kan fudhatudha. Ulaagaa tajaajilaaf barbaachisan isin guunnaan kan nama deddeebisuu barbaadaniif illee carraa kan hin qabne karrisaas cufamaadha. Mattaa fi waan biraaf kan jedhamuufis karrisaa cufameera. ማንገላታት የሚፈልግም እድል የሌለው በሩ የተዘጋበት በጉቦ በተለያየ መንገድ የሚባልበት ሁኔታ የተዘጋበት ነው።